dhibee kalee baay'ee na guba ture ciisuu hin danda'u taa'uu hin danda'u halkaniif guyyaan bu'aa asoggaana qabattan akka waan bishaan qabbanaa wayii natti namme erga gaafsanitti nagaa godha na dhiisee kalee natti hin deebine hospitaala gaafa deemu infekshinii naan jedhani nagaa dhaamamtuu hin jiru naan jedhe qoricha ijaa wayii asirratti ni dheefi yaaf qoricha ijaa qoricha ijaa qabna nuti Yesuus ameen jiraasir gaafa qoricha sana irraa hiiku daa'imni nagaa ta'e sanaan booda hin kadhatamee fi guyyaa gaafa sana ani qabeen ilaale guyyaa gaafa kadhatamee fi iddoon ni bu'een dhabe ani mataan dhugaa waaqayyoo iddoon ni bu'een dhabe gadi jee waa ol kaa'ee ol jechuu hin danda'u gadi jee talluqa tokko kaasee gadi ol kaa'ee ol jedha malee amma gadi jettee ol fuudhuu dandeessaa amma sirriitti waaqayyoof galanni jira nama hojjetee jiraatu kanaaf waaqayyoo isa fayyiseedha. Tutin fuune hidhaako inni kamuuka hidhaanko turii kumbaasa dhiqaanko siitonna kaase jigaako. Maqaan koo Kuulanii Balaayii jedhama. Kana dhufee yeroo fayyinaa fi duukamirraati maskaramii biraazarii koo biratti dabarsuu dhufeetan torbee maskaramii immoo malkeema kana na fide jechuudha. Kazaa handhuura keessan irrattis warri ta'e warri dhukkuma miillaas qabdanii koottaas baattanii toora kadhataa qabannee handhuura koo kana qabattanii naa kadhattanii qorichadha qorichatu daa'imummaa makeetti sii kenname jedhame afuura balaqqamsiisaatiin akkasitti na keessaatii bahee jechuudha. Isaafis immoo mana kiimii deemaan ture infekshinii gadameessaatii naan jedhanii baay'ee sodaachaan ture jechuudha. Yerasichuma battalatti asumatti na keessaa badee karaa barbaade yoo haa ta'u dhangala'eessi keessaa bahuu jettanii manaa kadhattanii citeetu na bahaa ture jechuudha. Amma qulqullaa'eera waaqayyoof galannaa ta'u jechuudha. Waaqayyoon galateeffannoo haaleluyyaa ilillee guddaadhaan gooftaa Yesuus Kiristoos waa si gaafannaa adda sirriitti akka nu baaftuuf maal garaa kee ijoollummaa akkasii dhukkubaa ture? Ijoollummaa irraa kaasee miti erga nda'ee baay'ee natti cimee jechuudha erga waggaa lamaasiiti garmalee ma'ii ta'ee mataa hin badaa hin ufa ture. Kazaa ji'a sadiiti asitti immoo ta'u maskaramiin hin gahin jechuudha zimjee mataa ture baay'ee na callaqaa jechuudha. Isheen iyyuu argiteetti qaqqabatte namni iyyuu argeera jechuudha. Baay'ee rakkadha ture uffata uffachuufis baay'een cannaqama ture uffata naqabee uffachuu hin danda'u. Dhiitee waan jiruuf. Ijaamuma faffadhee tan waan deeme firiin ta'a jechuudha. Kanarraan kanatti infekshinii gadameessaatti jijjiiramaa jira naan jedhama. Sin jedhaa turan. Isa booddee gaafsana gasii qatame booddee citee yaa ture? Citee yaa ture akkasumattis naa kadhatame jechumaan na keessaa badee. Hin bade si keessaa ammas keemtuu hin jiru. Waaqayyoo isa keessaa arguteef galata guddaa fidanii isa akkasitti hojjetu gooftaadha. Haaleluyyaa. Maashii maal beektasti? Ana akkaataa isheen akkasitti dhukkubsachaa turte hin beeku. Sababii obboleessi nagaroona biratti fuudhuuf sargiidhaaf dhufte yeroo san. Kazaan sargiin sun darbee guyyaa sadaffaatti biddeen tolchaa jira. Sirraa fuudhee tolchuufillee hin danda'u. Askoo kun dhiitaa anaan jette naan qaqqabee gaafa laalu hamma kana gaaggimaash hamma kana keessa isheetti jechaadha. Kazaan sagantuma dhufne nuti. Achiin booda as fuulduratti baa warri dhiitoonis sinirra jiru madaan garaa garaa sinirra jiru as fuulduratti baa kadhachiifadhaannaan isheen sodaatte qabeetaniin as baase. Sanaan booda hin kadhatamee fi guyyaa gaafa sana ani qabeen ilaale guyyaa gaafa kadhatamee fi iddoon ni bu'een dhabe ani mataan koo. Yeroo sana iyyuu. Dhugaa waaqayyoo iddoon ni bu'een dhabe qabee ilaaleera harka kootiin. Dura fayyinaanii dhiitoo ilaalteetta? Dhiitoo guddaa jira garaa ishee keessadha kana gidduu. Sana booda qabee gaafa laalu keessa ishee hin jiru. Hin buqqee. Deddeebi'ee yeroo ishee fi bilbilus yeroo na bira dhuftus maaf dhugaan baatu jedhaani. Amma isaan kana ati dhugaan baatu annas dhugaa ba'an jeeni. Ammayyuu. Nakaate baatu. Waaqayyoo isa godheef hin galateeffamu gooftaan haaleluyyaa. Haa fudhatu Yesuus. Isi warri dhamanaa jirtanillee wanti isinitti ulfaate mana yaalaa dadhabillee waaqayyo yeroo kana kaasee isin keessaa hin buqqaasa. Wanti waaqayyo dadhabu tokkollee hin jiru. Ameen jedhaa isin. Haaleluyyaa. Gooftaa Yesuus bagasii dhaabate nagaan naqa. Gooftaa Yesuus na eebbisu. Naqa nagaan. Maqaan koo Faanusee Girmaan jedhama anan jiraadha osuma anan irraa fayye dhibee kaleeti. Dhibee kalee baay'ee na guba ture ciisuu hin danda'u taa'uu hin danda'u halkaniif guyyaan bu'aa guyyaa wayii guyyaa kadhata dhufee asitti toora sanan ta'a namni waaqayyo dhufanii iddoo sanitti iddoo kana qabadhume naan jedhanii waaqayyo fedha kee yoo ta'e na fayyisi guyyaa irraa kan kodhadhee amanee dhufe asoggaana qabattan akka waan bishaan qabbanaa wayii natti namme erga gaafsanitti nagaa godha na dhiisee kalee natti hin deebine hospitaala gaafa deemu infekshinii naan jedhanii nagaa dhaamamtuu hin jiru naan jedhan. Si keessa hin jiru? Deebitee mala lamteetta? Deebee ilaalamee. Maal siin jedhan? Hin jiru homtuu hin jiru naan jedhan. Duroo maal siin jedhaa turan? Infekshinii naan jedhan. Infekshinii jechaa turan? Amma ifra rakkachaa turte akkasitti? Ji'a tokkoof baay'ee rakkadhee baay'ee na gubaa isa dura baay'ee na dhukkubee garuu ji'a tokkoof immoo baay'ee na dhukkubee nan ciisuu nan bu'aa na gubaa karaa kana ciisuu hin danda'u taa'uu hin danda'u bakka baay'een bu'aa baay'een gubadha erga gaafsaniitti nagaa godha dhiiseera. Infekshinii sunis hin jiru jedhanii? Hin jiru homtuu hin jiru. Nagaadhaan marraaf? Nagaadhaan. Mee waaqayyoof maal gootaaf gooftaaf galate? Waaqayyoof galataa. Waaqayyoon galateeffannu isa infekshinii kalee sirreessu haaleluyyaa. Wayi
akkamitti mo'atte mana yaalaa deebitee mo'atte eega kadhachifattee booda cheekaappii deebitanaan jedhan kiniinii naa kennanii turan garuu baay'ee na dhiisuu dadhabee gaafa na cufurra qabee na dhiisee innatte immoo laallatte immoo deebee laallamu cheekaappii gaafa himtuun jiru nagaa keedhanaan jedhan nagaa isin jedhan nagaadha naan bara baraan kaleen kee jireenyi kee nagaadha ameen yeroo mallee akkati miidhamne waaqayyo sii dhaabate ameen waaqayyo isa akkas godheef caa godhaate ammayyuu haalelooyaa kalee aan kan rakkatan jechi akkuma kalee aan kan rakkatan namoonni akka canne qamtoo jiraatan kaadha dhaabadhaa doo jirtani kaadha dhaabadhaa hin danda'a waaqayyo ishee dandee keessaa arguute miti akkasitti kan rakkatan akkuma kalee kan qabdan kaadha dhaabadhaa kalee aan kan rakkatan jiraatan kaadha dhaabadhaa na fayya kan jettan ol kaadha dhaabadhaa namoonni akkasii kaadha dhaabadhaa qabadhu doo kalee keeti eeyyee kalee maa kan rakkatan qabadhaa doo kalee keessan si dhukku kaadha utuu dhaabattanii tol ammoo sin gaabu waan ta'eef hin danda'u waaqayyo hin danda'u waaqayyo kalee ammas dhukkubaa jiru kana maqaa gooftaa Yesuusin si keessaa adabeera. Torbee kana asitti dhuga baatee ka jalqabduuf si fayyiseera maqaa Yesuusin. Fayyina sii kadhadheera maqaa Yesuusin. Hin danda'amu hin jedhina ammaa kaasee bara baraan si keessaa akka buqqa'uuf kadhadheera. Abaarsi si duukaa deemu cabeera dhiiga Yesuusin. Dabareen galateeffannaa waa'ee kalee keetiif dhugaa baatu tokkosidha. Nooraa ta'a waaqayyo si fayyiseera. Baga gammaddee nagaan naqe. An jalqaba ililleedhaan jalqabuu barbaada. Ilillee gargaaraayyuu haalelooyaa ililleedhaan jalqabu gooftaa galateeffachuu. Eshi. An dhugumatti bakka hin deemu wallaalitan. Gaafan bakka hin deemu wallaali balbala kana isintu naawwani tumii halkan ture miti. Galgalarra eeyyee. Mana yaalaa si'a laman deema guyyaatti. Baay'ee natti cillima dhugaa dubbachuuf jechuudha guyyaa sana yoo na yaadadhu amma natti fakkaata. Si'a lama yoo nan deeme ammas marfee lama kennaaf asiin doktorri mucaa kiyya jechuudha. Echi. Amma as deemee tattaphachaa ture yoo argitan mucaa. Sirriitti deemaadhamu. Yeroo baay'ee hin boo'aa hin iyyaa akka nama guddaa kanatti uffata maalatti uwwistayedha. Uffata uffachuu wanni jedha akka kanoo nama sammuun isaa wanni hin taane dubbachuun barbaadu amma isaa gangalatee iyya ishiin hiriyaatii wal bukkee galla waan ta'eef yeroo baay'ee na wajjin turte. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaa ture efan sa'aatii sani as kottu hin deemnaa bakka deemnu qabnaa naan jette mana yaalaa si'a lama deema ganamallee nan deema galgalallee nan deema homuu jiru. Hin dhiisu. Hin dhiisu. Kara qarshii 6,500 guyyaa 5 hin guutin. Qarshii 6,500 hin baasa. Achiin gaafa kottu mee bakka deemnu qabnaa ani charchiitti kadhasiyaa kadhatani kottu naan jette. Ishiin charchii hin deemu jedhee dura jalqaba jechuudha. Indeemu qoricha ijaa wayii asirratti ni dheefi. Qoricha ijaa asirratti dheefi. Yaa fidee qoricha ijaa. Qoricha ijaa qabna nuti Yesuus ameen jedhaasin. Achi kee turte waan ta'eef biyyaa. Qoricha ijaa sanii abbaa manaa kiyyatu fidee namatu immoo itti kenne isatti. Achiin gaafa kadhatamuufillee asirra jira ture. Kazaan micooni injirti kan gaafa mana kiyya dhuftee turte obboleettiin isaa. Achiin qoricha sanirraa hiiki inni kutaa'iin jedhaan asitti jechuudha. Inni kudhiisiisa jennaan gaafa qoricha sana irraa hiiku daa'imni nagaa ta'e. Nagaa ta'e. Ifa kadhachaa jirtan garuu hin boo'a inni illee ammallee qoricha gaafa irraa hiiku immoo qoricha gaafa irraa hiikee. Qoricha jira sana iyyuu. Ammallee gaafa kadhattuuf qorichi irruma jira. Irruma jira sitti. Irruma jira. Inuma iyya yeroo sanillee qaas jedheen qoricha sana irraa hiike. Yeroo san cal jedhee nagaa ta'ee taphata asii gallee gara mana irriba sa'aatii halkan hin kaane irriba iyyuu. Rafee bulee. Rafee bulee hin kaane. Guyyaa meeqa rakkattan akkasitti? Gaafa hanga guyyaa afurii hanga guyyaa afurii guyyaa shanaffaatti as dhufu. Utuu irraa hin citin iyya akkasitti. Osoo irraa hin citin guyyaatti si'a laman deema. Marfee qoricha. Mana yaala'ee nan deema garaa ciniinnaa jedha hin waraana. Ammallee immoo qoyi bakka baakteeriyaa ta'uu danda'a ja'a hin waraana. Galgalallee fidinaan ja'a hin mangeessaa. Osoo akkasuma jedhu ishiin dhuftee ka'ii iddoo charchii anti waaqeffadhu deemnaa naan jettee. Isa booddee hin fayyite. Mucaan hin fayye. Mucaan hin fayye anillee na sodaachisa ture. Baay'ee gizeerra fu bakka asirra na ciisaa danda'ee ofirraan kaasu. Narra ciisa bakka tanaffasuu hin danda'u. Afuura kee baachuu hin danda'u. Afuura koo baachuu hin danda'u. Namni du'eellee dhufee na bira dhaabbata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhufee namni du'e kun na fuuldura dhaabbatee na sodaadha rafuu. Amma abbaan mana kiyya dhufu akka waaqatti ilaala bakka isa dhuguma dubbachuuf. Narraa eegasee. Bakka akka waan narraa eeguu natti fakkaata sodaadhee birdiribsi jala seenirra farabbi dhuguma bar. Mucaan naqamte dhugaadha waaqayyo amanamaadha. Na fuuldura dhaabbataa namni du'e kun. Achiin bakka sodaadhee gaafarroo amma eefanas dhufee naa kadhattanii turtanii. Ani garana gizeen dhufu kootti kadhana dhaabbadhu naa jettanii naa kadhattanii eefasi ani irriiba nagaa rafaa warri akka koo isin cinqe koota as lafa kanatti fayyitu hin dhokatinaa isiniin jedha galatoomaa eebbifamaa. Waaqayyo isa akkas godheef galateeffannuu fi haalelooyaa fa'aa irraa kaasee gooftaan.
Amma eegasii manni kee jireenya kee nagaadha. Manni koo nagaadha. Gooftaa Yesuusittis amanatteetta. Amaneera kophaa koo yoggaan ta'u homaa sodaadhu. Amma nagaadha. Amma nagaadha. Charchiin illee na bukkee jira ture. Qannasaa jedheen qorqoorroo rukutaa. Duratti. Amma garuu faarfannaa Keessa galtee dhaggeeffatamu. Waaqayyoon fudhattee jirta. Yesuusin amanteetta. Gooftaan mana kee nagaa fideera. Waaqayyos akkas godhe fincaa godha galateeffadhaa Yesuusin. Haleluuyaa. Maqaan koo Caaltuun jedhama. Asuma waldaa kanan tajaajilama. Ani kan naa ta'e yeroo kadhata mana manaa sana ture. Na yeroo san dhufanii nu kadhatanii yeroo kadhatu kadhannaa keessaa ijoollee keetiin hin qoramtu sichi naan jedhe obboleessi keenya. Ameen jedhee ma fudhadhe sichi hin qoramtu Waaqayyo immoo kan dubbate inuma raawwataa naan jedhe. Yeroo inni akkas jedhu keezii wayii hin qaba waan ta'eef wanticha yaadadha. Haa wanti kun deebii argatee bakka jedhee man fudhadhe dhimmichi waa'ee mucaa xinnaa kanaa fi ishee xinnoo as jirtu kanaati. Kan ishee waggaa 3 guuteera dhimmichi. Porsosii wayii jalqabne waggaatti al takka carrichi. Waggaan sun yeroo ga'u waanuma xinnoo wayii fi hin tabalaasha. Sababicha nu beeknu wayii maqaatu dogoggora qubeetii bichaa waumaaf tabalaasha waggaa 3 guutee amma isheenis waggaa 4 wantichis waggaa 4 keessa jira. Waggaa yaaltanii markaafaa deema. Waggaatti al takka waan ta'eef wantichi sun kan sirraa'u malee kan kommoon sirraa'u. Innaa wantichi wal hidhee baqa baay'ee rakkoo keessa ture jechuun rakkoo fayyaa otoo hin ta'in rakkoo jireenyaati. Innaa abbaan manaa koo as hin jiru isa bira deemuuf ture kaayyoon keenya hin tabalaashee wantichi obboleessi keenya gaafa akkas jedhu baqa ta'eera jedhee man qabadhee fuuldura sana ture mooyyuu beellamichi. Mucaa kana da'ee ji'a takka ta'ee beellama ishee ture ji'a takkaan ka'ee Finfinneen deeme. Deemee gaaficha beellamni ishee akka jalan dabarre jedhee deemeeyyuu hin taane. Hin taane ammas hin tabalaashee. Waggaa tokko kan ta'uu qabu Waaqayyo gidduu galee ji'a 3tti deebisanii naa beellaman. Waggaa tokko dinqiidhuma ta'e bakka ji'a 3tti naa beellamtee niitiin gaaficha isa kanaafillee dokumentii isaa qabadhuu koottuu naan jette. Ishii jedheen gaaficha ji'a 3 sanitti dokumentii kanaas qabadhee dhaqee roobii asii kaana ture guyyichi kamisa ganama isaa tokkoof walakkaatti beellamni waan ta'eefi gaafa lammaffoo maatii guutuun dhukkubsanne sababa hin beekamne. Ani nan dhukkubsadhee mucaan kun isheenis abbaa manaa koo akka carraa dhufeera innis inni aga gilikoosiitti gochuu gaanii hundi keenya dhukkubsanne akkasumatti gaafa roobii makiinaa kontiraata qabanne bakka dhukkubsataa dhuma isa dhumaa taane darbuu hin qabu waan ta'eef kaanee deemne achi yeroo geenyu dokumentiin indaallee isa kana dogoggora godhate hundi isaa tokkittiin fayyaa hin qabu dokumentiin hundi. Naachi geenye na yaadadhe kan obboleessi koo jedhe san sababa ijoollee kanaaf hin qoramtu sichi naan jedhe achuma keessa dhaabbadhe yaa Waaqayyo dubbatteetta wanti kun akka namaatitti hin sirraa'u garuu ibsuu ijaati waan ta'eef yaa Waaqayyo lammaffaa waa'ee ijoollee kanaaf bakka kanatti hin deebi'u ati xumurii yeroo naa xumurame garuu dhugaan baadhee waadaan galee ofii kootu achuma keessa dhaabbadhe jechuudha. Kan ta'een beenne bakka nurratti jalqabee jechuun danda'ama. Ofii isaaniif achi keessatti dokumentii haaraa qopheessanii guutaa jedhanii allama nutti kennanii nu naaneerra allachuu dogoggora guunnee itti deebisne ammas. Ofii isheef sirreessitee intalli faranjii wayiidha. Ofii isheef guuttee waa hundumaa xumurtee galaa xumurameera ji'a 3 gidduutti dokumentiin keenya paaspoortii ijoollee lamaanii sinii laattama jedhanii isa waggaa 3 fixe. Waaqayyo nu gargaare nu xumurame. Waaqayyoof galanni guddaan hin ta'a. Haleluuyaa. Ilaala waan sana keessa mormiin guddaa akka jiru jira jechuudha. Mormii guddaa jira. Waaqayyo garuu sanaan canna qabtu dubbatee jiru. Inni kee Waaqayyo. Amma fachuun waa si eeggata. Bakka xumurameera. Waaqayyo baga sii xumure. Icha kana baga sirraa kaase. Waaqayyoof galanni hin ta'a. Haleluuyaa. Waaqayyo guyyaa galataa sii kenneera. Baga milkooftee Ameerikaa dhachuudha. Deemsi. Waaqayyo jireenya kee taa'uufsiisu nagaa ta'ii eebbifame. Maqaan koo Geetu jedhama. Eshi. Ani Waaqayyo galanni guddaan haa ta'uufi raajiin torban irraa anaaf salootii godhanii turani. Ani baay'een dhukkubsachaa ture. Maaliif jennaan dugdi kuni gadi je'ee waa ol kaa'ee ol jechuu hin danda'u. Kanaa wajjin qabeetu bakka kalee kana lamaa wajjin qabee baay'ee bakka oonan gadi jedhu luka tokko akkanatti ol kaaseen gadi jedha malee danda'ee luka lamaan lafa dhaabee gadi jedhee waa ol kaa'ee ol jedhuu hin danda'u ture. Torban irraa isaan salootii naaf godhanii egaa isaan nan galee bakka hojii kootis hojjennaa waa hundaayyuu hojjennaa bakka akka fe'etti gadi jedhee ol jedhee hojii koo hojjedhee kinoo bakka natsaatti ba'ee fayyaa ta'ee egaa isanii qulqulluu irra jira.
fayyee jechuu barbaadettanii. Waaqayyoon galateeffadhaa fi haleluuyaa. Eshi hammam sun dhukkubaa ture? Ani bakka guyyaa baay'ee afaan hojii dhiisee ture. Eshi Oduun hojjedhus bakka na dhukkubsata garuu dirqamaan hojjedha. dirqamaan hojjetta. Garuu Sira tureera. Jechuu hin dandeessu. bakka Kaleessi gadi jechuun dhukkubaa? danda'u garuu hojiin dhiisu. Eshi Giddeen itti hojjedha bakka maaliif hojii gaafa dhaabne yoonni jennee waan rakkannuuf bakka giddeen hojjedha hojii humnaatan hojjedha waan ta'eef bakka wannan qawusan wannan ol kaawusan achi keessa osoo hin taa'u kiraa kafaleedhanii kiraa 2,200 kafalee bushuma hidhee keessa turaa ture. Bakka akkasumatti nan taa'e ati waaqayyo waa'ee kee baay'ee hojjeta waa'ee kee hin danda'a jettanii dhalooti naaf gootanii achi gaafan galee guyyaa sadaffaa isaatitti mucaan bira hojjedhu bira naa dawwalee too'e kootu mana kiraa san keessas bahe iddoo hojii xiqqaan tokko jira indaaqqoonni hormaata horsiisan daaqqotaati haati manaa illee isa san nyaatumaaf bishaan kenniteefi Damuusa nyaatti. isheef illee herreegamaa fi ati bakka kootu achi keessa galii achi keessaa bahee siif illee waa si fayyaduu danda'a hin tuffatamuuti hojii kana keessa kootu gali mana kiraa kana keessaas bahee mana daballee kanatti waan kana kaffaliin kootu bahee naan jedhe achi ishii bakka rakkin hin jiru anuu kanan barbaadu kana nan baay'ee tanan achi guyyuma 3 sanitti achi nan darbe amma haati manaa tollee ismoo Hojii qabdi. jecha 3,500 herreegamaa fi ishee nyaatumaaf bishaan kenniteef malee wanti biraa homtuu hin jiru. Ani mana nasaatti hin bahee akkasii. Waaqayyo siif hojjete. Waaqayyo Siifis haa hojjetu. Harka ol fudhaa. Siifis haa hojjetamu maqaa Yesuus. Salphaan seenaa. Haleluuyaa. Siif haa hojjetamu. Jedhaamiidhaaf haa hojjetamudha. Tokkolla dabala ammas. Siiteera dhiiga Yesuus. Damuusa nyaachaa hartaa Waaqayyo siif hojjeteera. Manni kee nagaadha. Dhanni kee fayyaadha. Bara baraan. Haleluuyaa. Amma qaxxee ta'e abbee. Maqaa Waaqayyoo alfaatu qaxxee ta'e amma. Tuufaan si jedhu ta'uu sila. Afaan nama siin dhufu malee barbaatan sila. Dhaqi gooftaa Yesuus yaa eebbisu bara baraan fayyeedhaan eebbisa Waaqayyo si yaa eebbisa daanii.